God, you are going. Malu buku dere. Abdi, akan hedus jalan dulu kan? Andara galana Italian di hale, donin galana liki. Kum. Sorry sir. Ada lagi. Fagi, ini mana nama lagi Fagi? ሮጣለሁ ብሎ አመልጣለሁ ብሎ መኮሮን ደግሞ መግደል አለባቸው። Dak. Ani warqeen kun morma kiyyarra taa'eef gammachuun argadhu hin jiru garuu harmeen kee fayyitee yommuu argu gammachuun koo daangaa hin qabu kanaafuu qabi. Taa'ii mona ilaali. Arraba kiyyarraa rifeensa buqqisi. Yoo ati kufaatee. Artistiin jaallatamaa fi kabajamaan artistii Jaafar Yuusuf uummata Oromoo hundaaf waamicha godhee jira. Akkasumallee uummata magaalaa Ameerikaa keessatti uummata Oromoo argamanii fi ollaa sanitti kan argamaniif akkasumallee gama fuula sooshaal miidiyaa irratti argaman hundumaaf artistiin qooda leencaa uummata Oromoo biraa qabu qabsoo Oromoo keessatti qooda leencaa kan qabuu fi diddaa maastar pilaanii laftii Oromoo handhuurtii Oromoof Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee akka hin gurguramneef kan wallisee uummata Oromoo hundumaayyuu gaara keessa fi laga keessa yaasee uummata Oromoo akka lafa isaaniitiif mormatu godhate har'a uummata Oromootiif waamicha godhee jira. Filmii Sibiree jedhu eebbisiisuuf mee ergaa inni dabarse kana dhaggeeffannee akkasumallee filmii isallee hanga tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Isin biraan hingaa hanga dhumatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Mee ergaa isaa kana walii share godha. Akkasumallee ergaan isaa kun maal akka ta'e namoonni hin dhagahin dhagayaa. Oromoo ani maqaan kiyyaa artist Jaafar Yuusuf hin jedhama. Namni nan beennellee asumaan na habaruu sirboota qabsoo kan akka maastar pilaanii hojjechuudhaan kan hin beekamu. Har'a immoo Ameerikaan jira. Ameerikaa kanan dhufeefis harka duwwaa isinitti hin dhufne ergaa xiqqoo tokko qabadhee magaalaa Minisoota Oromiyaa xiqqoon jira. Ergaan kiyya sunis fiilmii kiyya kan mata dureen isaa Siribii jedhu South Africa Cape Town darban hanga Indian Oceaniitti deemuudhaan kan hin dalage xiyyaaraa fi meeshaalee ammayyaa garaagaraa fayyadamuudhaan kan hin fiilmii kana hojjedhe. Fiilmii kana irratti taatota 50 oltu irratti hirmaate gosoota Oromoo Oromiyaa keessa jiranii fi akkasumas daangaa Oromiyaan ala jiran kan akka Ormaa, Gabra, Garrii dabalatee aktoroota jechuun taatota akka Haadha Shumbeefaa keessatti hirmaate. Fiilmii kana dadhabbii hedduudhaan waggaa 2 oliin dalage. Har'a immoo kanneen asitti argamee uummata Minisootaaf naannawaa ishee jirtu kanneen affeeraa jiruuf fiilmiin waggaa 2tti dadhabee dalage kana isin immoo dhuftanii sa'a 2 qofa akkana waliin daawwattan isin affeereen jira. Bakki isaas 6000 West Moore Lake Friidley High Schoolidha. Kanaafuu sa'a 4 walakkaa Oktoobara 26 akkanarraa hafneen afeerraa galatoomaa ulfaadha. Garuu haa jennuti artistii Jaafar Yuusuf dhuma irratti mallattoo maali argisiise? Quba lama ol qabee ture. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu artistoota Oromoo jajjaboo warra quuqama sabaa qabanii fi qabsoo warraaqsaa keessatti qooda leencaa kanneen baatan kanneen akka Jaafar Yuusuf dabalatee jechuudha. Artistoonni Oromoo ciccimaan baay'ee hedduutu jira jechuudha. Garuu Jaafar Yuusuf yeroo ammaa kana jechuudha saba isaa hanga ammatti osoo dadhabee hin jedhin jechuudha filmii Sibiroo jechuudha. Sibiree dalagee as bahee jira. Haadha Shumbeefatu keessatti hirmaate gaa taatota 50 oli kan keessatti taafne jechuudha. Akkasumallee South Africa irraa kaasee jechuudha. Biyyoota adda addaa irra deemuudhaan filmii gurguddaa akka addunyaatti jaallatamaa tahe jechuudha kan addunyaan dinqisiifatuuf teessu filmii ajaa'ibaa ture jechuudha. Filmii kana waggaa 2 dura argisiisa isaa hanga tokko xiqqoo irraa muree argisiisee ture. Akkuma reefuun tana mata duree ibsa viidiyoo irratti isin argisiisee ture jechuudha. Yeroo xiqqoo booda viidiyoolee hanga tokko isin argisiisa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa turtan filmiin baay'ee kan miidhaguu fi seenaa Oromoo, quuqama Oromoo, lafa Oromootii fi akkasumallee sarbamiinsa mirga dhala namaa kan keessatti ibsamedha. Keessafuu hacuuccaa bara maastar pilaanii waan Oromoon lafa isaa Oromoof Oromiyaa irratti ta'e hundumaayyuu of keessatti kan hammatedha jechuudha. Filmiin kun filmii ijoolleen Oromoo beektonni Oromoo dalagan irraa adda kan isa godhu jechuudha. Meeshaalee ammayyaa tahaniin kanneen akka xiyyaaraa fayyadamee akkasumallee dhukaasa meeshaa gurguddaa fayyadamee jechuudha kan inni taatee kana
dalage jechuudha. Isa qofaa miti namoota hedduutu keessatti hirmaate. Hayyoota hedduun gulaalamee manaajaroota gurguddaa akkasumallee namoota bebbeekamoon kan gulaalameef kan qindaa'edha jechuudha. Namoota bebbeekamoon kan xiinxalame filmii qulqulluu addunyaan jaalatu ta'uu eega baratame boodan akkasumallee aadaaf seenaa duudhaa Oromoo akkasumallee kana hunda eeggate hacuuccaa roorroo sarbamiis mirga dhala namaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi akkasumallee hacuuccaa deemsa karaa irratti keessafuu ijoolleen baqaa biyya ofirraa yeroo roorroo nama baaftee baqatanii biyya ormaatti deeman rakkoo as keessatti nama qunnamu hundumaayyuu galaanota irratti akkasumallee badoo yookaan saara biyya ormaa keessatti waan nama mudatu rakkoo nama mudatu hundumaayyuu bifa aartiitiin bifa filmiitiin kan ibsame jechuudha. Filmiin kun filmii ajaa'ibaati. Filmii ilaaltee hin quufne, filmii osoo isa laaltu yeroo dheeraa fixuu dandeessu jechuudha. Kanaaf filmii kana gaa yoo xiqqaate aartistii Jaafar Yuusuf waggaa lamaa oli kan inni itti dadhabe jechuudha. Akkuma afaan isarraa dhageessan garuu uummata Oromoorraa kan inni amma barbaadu jechuudha. Sa'aatii 2 qofa jechuudha. Akka daawwatamuu fi galmatti dhiyaatanii akka eebbisiisiftaniif kan inni barbaadu kana jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo gaa kaabaa fi kibba baafdee jirtan gama fuula sooshaal miidiyaalleetiin jechuudha. Filmiin kun guyyaa eebba isaa ni tamsaama jechuudha. Kallattiin laayivii ni darba jechuudha. Akkasumallee gaa namoonni Ameerikaatti argamtan jechuudha. Akka irraa hin hafne akka irratti hirmaattanii aartistii kana jajjabeessitanii Artistii Jaafar Yuusuf nama quuqama sabaa qabuu fi nama eenyummaa ofiitiin boonuu fi nama akkasumallee sabni isaa isa biratti jabaa fi quuqamni sabaa dantaan sabaa dantaa isaa dursee isa biratti mul'atudha. Hanga har'aa artistoota meeqa garaa jala deemanii saba isaanii gatanii haqa uummataa dhossanii karuma bakka isaaniif jiite bulanii bakkuma isaaniitti dhiite bulaa jiran keessaa baay'eedha. Garuu aartistii Jaafar Yuusuf hanga har'a nama adda durummaan saba isaatiif dhaabbatee jiru jechuudha. Muuziqaallee dhiisee gara filmiitti ol guddatee sadarkaa irra jiru kana kan ga'e jechuudha. So kanaafu namoonni viidiyoon kun isin bira ga'een hundumti keessan hamma dandeessan sheerii godhaa. Guyyaan isalleen as deemaa jira jechuudha. Wal jala ga'ee eebba filmii kana akka irraa hin hafneen affeerraa keenya jechuudha. Baga milkooftee Jaafee koo baga milkooftee baga asiinsi ga'ee baga galaana guddaa san irrallee hammeenya san hundarraa hammeenya biyya South Africa san hunda jalaa baga si baasee jaala kiyya sadarkaa kanaan si gahe jechuudha. Waa meeqatu Jaafar Yuusuf irratti raawwatame akkuma beekamu artistiin kuni yeroo maastar pilaanii lafti Oromoo handhuurti Oromoof Oromiyaa ga'ee munaatu faa hin gurguramin handhuurti Oromoo hin ciniinamin osoon an jiru jee keessafuu sirba inni waa'ee maastar pilaanii irratti sirbe jechuudha. Akkasumallee arat kiiloo waa'ee arat kiiloo irratti kan inni sirbe jechuudha. Masaraa mootummaa keessaa nama qabna masaraa mootummaa keessaa nama qabuun maqaaf maalluuf godha jedhee kan inni sirbe irratti akka malee miidhame akka malee miidhaan guddaan kan irra ga'e saba kanaaf jedhee aarsaa guddaa ammas ga'usan artisti Jaafar Yuusuf nama kaffaleedha jechuudha. Har'a garuu Oromoon sadarkaa inni kalee itti jaallatu sanii caalaa darbitee akka argamtuuf abdii qabna jechuudha. Filmii kanarratti filmiin kun gaa filmii biyyoota biraa biyyoota gurguddatan kanneen akka Tarkiifaa kanneen akka Hindiifaa biyyoota gurguddatan filmoota akka addunyaatti dinqisiifatamoo tahaniin kan wal madaaluudha jechuudha. Kanaafuu gaa keessafuu gaa namni Oromoo ta'e akka keessatti uf laaluu danda'a jechuudha. Maal keessa akka tare jalqabaa kaasee jechuudha hanga ammatti waa meeqa kan of keessatti hammatee jirudha filmiin kun jechuudha. Kanaafuu sa'a 2 sa'a 3dha eebbisaatii galma sanitti argamtanii akka gammachiiftan akka bira dhaabbattan gama sooshaal miidiyaalleetiin namoonni dandeessan hundumtuu akka bira dhaabbattan asumaan affeerraa isiniif dabarsuu barbaanna. Seenaan artist Jaafar Yuusuf waan haasamee dhumuu miti jechuudha. Akkuma beekamu kana isiniif ibsuuf iyyaadhu jechuudha. Ni beektan isinuyyuu so baay'een gammadee jira. Filmiin kun eebbifamee galma gahee guyyaan eebba isaa har'a ga'uu isatti baay'een gammadaa. Nagaan kootu siin jennaa naa dhufuu Jaafee koo. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo
akkuma argaa jirtan jechuudha filmiin kan isin asirratti ilaalaa jirtan kana jechuudha akkuma isin asirratti argitan kana waa hedduu kan of keessatti qabatee jiru jechuudha sagalee beekaatiin irraa cufe bakka hedduu akkuma beekamu jechuudha seera YouTube illeetiif namaaf mijatu waan ta'eef jechuudha hanguma tokko keessaa muree isiniif fide jechuudha daawwattoota keenya akkasitti toluu fi akka itti gammaddan abdiin qaba namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan please subscribe godhaa viidiyoo kanallee share waliif godhaa yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.